maal taatee? Narraa waajaran. Maal taatee abbaa? Katabe faazar beektaa afaan kana namicha tokko. Mana si jaalate? Hindeemu. Si jaalate? Haati manaa seensii. Leetti taa'ee gahee kee Munan qaba sammuu jalan qabu fitna abba Beeksisa dhaabaa deemnaa beeksisa deemnaa waliin xaagaa amsa abbaa koo achi deema. Narraa godhe kun maraatti himu. Maraa inni abbaa koo. Waan siin jechaa jira. Ara abbaa koo. Ara narkuchuuf himu. Waan siin jechaa jiran. Haadha manaa kootu san jaaladhaa sanaa fidinaan jettee jirti. Noora. Akkam jirtu? Nagaadha. Naguma. Akkama. Jirra gara fayyada. Naguma. Akkama. Na beektu? Beeku. Haadha manaa kun beekta? Akkamitti hin beektu? Isittuu beeku. Isittuu beeka. Haati manaan kun baay'ee si beekti. Anuu? Sirriitti si beekti malee. Keessa? Ndee durayyuu wajjiniin ture naan jechaa turre. Anamu? Keessa? Akkamitti jara kattaa? Beeku. Akkamitti hin beektu irraan fakkii taa'aa? Eenyu ishee? Boontuu jedhamti isheen. Boontuu? Boontuu jedhamu. Ani immoo Wandeen jedhama. Wandee? Wandee sin beeku boontuu sin beeku. Akkamitti hin beektu? Beeku. Qoy dhaabbadhu naa tokko. Jechuun amma maaliif baay'ee barbaadaan ture beektaa? Eenyudhaan majamaraa dursee? Ati moo? Maal jechuu kee? Eenyudha? Makkuma keetoo hin beektu. Tokko eenyu maqaan koo? Tolaa jedhama. Tolaa? Ani moo? Eenna. Qoy. Eenyu tokkibboo? Dhaggeeffadhu kan siin kun tuqu maal garuu oma harka korromtuun jiru wanti tuqee kan wanti tuqee kanumaa sin godhu gini waan nuti barbaade sin bichaan tuttanamaan jechuudha. Asiin amma isa naaf iddoonni jiru barbaadeetu naaf dinan jechaa jira. Akkuma amma wajjin maaliif akka ta'e beektaa? Baay'een isa jaaladha jaalataan na gubinaan jechaa jira. Akkasii? Dhugaan sun jechaa jira. Kanaafuu anammoo waan hin godhaa abbaa ijoollee ta'e haadha manaan qabaa ijoolleen qabaa. Anarraa gori. Anamma sitoon ta'in amma kan haadha manaan keessiin sun kan si jaalattu irra hii kanas si jaalatu dhugaa siin jechuudha. Akkasii? Itoo argitee abbaa jaallattu haa jaalatu. Maal taate ati keessa nama yaadduu qabu. Hawwiyya narraa gori. Dhaggeeffadhu. Narraa gori. Sarraan goraan isaa. Ishi narraa gori. Daraa seeraa narraa gori. Ishi daraa seeraa nan goraa ishi qoy kan dhaggeeffadhu. Ishi narraa gori. Ishiin bilbilii. Narraa gori. Bilbiluun eenyu bilbilee? Sattan soofaa qoy. Ishiitti naa dhiyaadhuutii shumaan akka jaalatu inni immoo yoo barbaade. Yaami kootu bakka fidee yaami kootu. Wajjin deemna kaani. Eessa? Mana eenyu? Mana keenya. Iddoo ishiin jirtu. Adaraa seera narraa gori. Adaraa seera. Nan gora abbaa kun maal? Narra kadhame. Deemi narra. Isha abbaa kun nan deemi. Maaloo ka abbaa kun? Namichi sammuun qabu moo? Sammuun moo nan qabu. Narraa dhowwaa jiran. Maal taate abbaa? Katabe faazar beektaa afaan kana namicha tokko. Beektu? Irraa buutu? Maal abbaa koo nama rakkate? Nama rakkate rakkoo irraa buutu jedhama qoy abbaa koo qoy. Nan tuqe? Nan rakkate na gargaara. Rakkoo irra hin jiru. Kiraanke. Nan beektu maa? Atallee nan beektu na beekuu dhiisuu dandeessa beektaa? Nama wayitu baay'ee sitti na ergee ture. Sitti? Maali? Maalidha jechuun akkana godhe gara. Qo'is jedha. Maali qo'e waan nama naasisuu miti. Haala yeroo keessa jettu maal jechuudha sitti argeetu yeroo jedhu. Sitti argeetu yeroo jedhu. Jechuun haadha manaa koo tokkotu jiraayyuu. Ishiitu isatu isan jaaladha sanaaf iddoo malee naan jettee turte beektaa? Dhugaan siin jechaa jira. Arabbaa ko. Dhugaan siin jechaa jira. Arabbaa ko. Dhugaan siin jechaa jira mi? Haadha manaa kootu san jaaladha sanaaf dinaan jettee jirti. Dhuguman siin jechaa jira. Haaloo inni. Akkasiidha. Si jaalatte kaasi. Ana miti kan si beeku bari ishiitu si beeka. Ishiitu si beeka ishiitu si jaalata maal taate. Itoo haati manaan kee nama biraa jaalatte akkamittiin maaltu sitti dhaga'amasi.
Amma haadha manaa koo ta'an ishii baay'een jaaladha dhugaan siin jechaa jira. Mana aku sih jalan ni mungkin ni kita. mana si jaalate Ende aku sih jalan deh. haati manaa seesii moo Nesti tayar me kehde tayar. Bakka koo taatanii tolaaltanii kana Bakka kemiti akkamitti yaa kita. Adamma Yoo ramman maqaa qostee maatii. tasfaayee naan jette ishii. Animmoo Bakka akkasitti miti. jechuun koy Isa barbaade. isa miti maa isa toon ta'in kwaanis akkamitti jechuun haati manaa akkamitti isa jaalate akkamitti akkamitti isa dhugaasitti dubbachuudha. Haati manaan koo baay'een isa jaaladha naan jedhe. isaa ammoo haati manaa keemu haati manaa keessa haadha manaa keeti miti garuu natti qalladaa jirtu moo akkamittiin isa wallaan natti argisiifte Yeroo achitti natti argisiifte dhugaatuu daandii deemnu gaafa tokko fa'itoo nama faana deemnu ani waan an dubbadhu na dhugaasiin jechuudha. Selesai ni mak ko sana kasi deh. Amma kuna gaga arkan sana ko na frade ba ya sana kasi deh. Energi me ngucur di bagan me. Isa sudah berlangsung. Ana amma dhugaan siin jedha waan tokko waan barbaade kiffiyaan soo ta'e siifan Tadi mana kifayaan mana kasi nasi. siifan kaffala dhuguman siin jechaa jira kiffiyaan ta'e birriin jedha inni ishin immoo makiinaas qabdu dhugaa Wah sakasi dia memma. Serius. ana amma Amma ishee qoy makinaa meesti. dhiyaadhu nati isheen natti dhiyaadhuuti wayinni akka shi jaalattu wayinni akka shi jaalan itti naa himi kana qofa oy barbaade obboleetti keedha moo haadha manaa haadha keedha manaa kootiidha haadha manaa kooti sobaa jirtu natti shofaa jirtu obboleetti ta'uu dandeessu Boleh dikata deh. Nama nama kana. Itu bekat deh. hin beeytooti mucaa kana soma Nama di sini benar gak. eessatti beeytaan ati Anak sana. dhugaan siin hin jedha as gara kana as gara kattaa gara kattaa kattaatti beeytaanii Ewe. Nama kata mana anda kan. Ayo qaamani soo deemu Maal ni imsa biraa anisa bee saajjini man ol biraan nuuni Juga lala dah. anisa anoroon hojiin dhufee inni dhaabate isa beekamoo na beektaa wannaan hin beeku anisa beekadeeni ol beeku ennaa hodheeraa laala booddee keessaa hojii makkee halluu hedheerraa sigeeraa hodheeraa Anak ni mana nama kamu ambra ini gaya dulu. dhugaati garuu sirriidhaa dhugaa akka sirriitti fakkaate manatti shooftu amma itoo ati manaan kee akkas taate maal goote Gifat ada mana ke tu, itu bekerja di mana aku kerja. maal maal isa maal jaalatte kaa bakka jaalala ati nama filattee nama jaalatta Tu na nama tu kan jalan itu kan jalan kasih sini jalan kita ya. amma shin immoo naannoo irra si filattee sinsila si filattee fuutti dhiyaadhuuti Hello. yaa akka sin jaaladhu jedhi maal isaan guutuudha jedhani Yoo jaalattes immoo ni gaafannu meerri namni kee abee hin jiru kana jedhanu qofan barbaadan sirra dhugaa rabbii meeqaan keessa yaa namni bee jira qiimii maal sirraa qaba qiimii maal waardiyaa anime ko digaratti kun dhabe hin beeynu moo jettan Anak masih gurba kana. Suruh pergi. Juga? Kami gurba ke tua kayu bet. surumaa argitan hin beeytanii Anak tu pula di sini na. ee maa isa immoo sila nutti nu deemin Asare amat kaisa na di sini tawan. Tu dah kasih. bakka boriin nu baako egaa ani waan barbaadan hunduma isin silan eejan isin jaaladhu qofa jechuudha Tuanin berbaca sekarang dia. adara obboleessa sirriimi haa ta'u qame ati sirrii ammoo sirriimni nutti hime yoo waa tokko dhimee nurraa qabde ta'e nutti wanti isuma maaliif ati immoo walitti dhiyeessita malee walirraan fageessita ati dhaggeeffadhu haa tokkoon sitti hima waan qabatamaa isa kana mitiiti abbaa sana barbaadite nageessi jedhi isaadha bareessuma Natti agarsiiste immoo natti jiraadha. argisiifte fuula mafaana deemu akkasitti Itoophiyaa argitan akkasitti tasfaayii tasfaayin eenyu tasfaayee miti ati bultumii jennu muna bultumiidha tumeedhaan garii jechuun ishee isa ana si gaafachaa jiru lama wal beeku garuu jara lama akkas jetteetti mate taa'aadha tarii mootii Ada setemu kali tu mereka ada sini dah nama. tasfaayee jechuun dhaggeeffadhu qaba tokkoon tasfaayee jetteeni ta'e tasfaayee jettee yoo isatti matte jechuu barbaade maqaan kan kee jechuudha yoo akkas jetteeni jiraatti dubartiin isa immoo waa tokkoon sii gashu inni immoo fuudheera bakka ishee ishii kana godhe ishiin kun si jaalatu Ini kemudian jadi apa? Kita normal kan normal. ajaa jirtan yaadu ishiin ati fuute sin jaalattu Jalan tu. nan beekama akka ishiin sin jaalatu Ini kan kau argite itu waliin madaaltee dhugaa siin Karim jechuudha. cayoo kana beektaa. Halkanii guyyaadhaan akkasitti isin akka maraachaa jiru. Amma waan kun nagara maqaan kee fakkeenya waan beektanii kaanii amma ani fakkeenya maqaa kootti nima dhulaan amma dubartootatti jechuudha dhugaa dubbachuu sana nama beeku Amma Anu sabu miti. Buat dia nak apa mesti.
Mucaa kana seenyummaa hin maal akkasii taate takkaa lama beeku man baay'ee mucaa lama naa kennu. Baay'ee takkaan beeku lama waan. Akkoosin waliin si barsiisa kaa waati beekuu barbaada. Ilaa si tollu barsiisee maal Nan beeka jettee miti shangaru. Hin beekti isiin immoo sirriitti beekti. Wajjin wal beekna naan jette. Franki. Akkamitti nan beeku? Nama irraanfatta jechuudha. Nama irraanfatta malee akkamitti nan beeku? Wayya akkas na irraanfatta jedhee yaadna ni Nugaa? Ani garuu Akkamitti si faaraa ta'a? jechuun yaa karaa hojiitiin immoo beekumsa. Karaa hojiitiin itoo hin ta'in karaa haadha manaa kootii ture kan wal beeku. Haadha manaa koo beektamti yoo yaadde. Diimtuu qal'oo bareedduu tokko. Hiriyaa turtan shiifaan. Eenyu jedhamti? Gaaddisee jedhamti. Hin beektu? Tarii wal fakkaachuu illee dandeenya yoo ta'e tarii malee. Waan asitti dubbadhu jira. Waan asi barbaadeefitu jira beektaa? Yeroo kanatti godhadhu. Jechuun ishee akkamittiin irraanfatta? Ishiin immoo amma beektaa haadha manaa kooti ishee. Jaalallee koo turte moo isheen? Nama maqaa gaaddisee iyyuu jaaladhee hin beekan. Nama maqaa gaaddisee iyyuu jaaladhee hin beekan. Inni irraanfattee jechuudha. Malee baay'ee ishiinis baay'ee si jaalatti atis baay'ee jaalattaa iyyuu ture. Amma erga wal fuuniin boodatti jechuudha. Eessa galti mana? Amma immoo magaalaa Finfinneetti galtee baay'ee haadha qabeenyaa taateetti ishiin jechuun qabeenya jiraatu iyyuu jechuudha. Ishiin nafaana jiraachuu hin dandeenye amma dhugaa siin jechuudha. Jechuun isa naa fedhii isa naa fedhu malee nan rakkadhe ana. Rakkina keessa hin jiru. Amma kanaaf amma atitti dhiyaadhuuti akka ishii jaalattu bichaatti naa hin taane ho'i fudhadhaati akka ati ishii miitu hin barbaadu. Akka ati ishii miitu sila hin barbaanneef ishiitti akkatti naa dhiyaattu bichi hin barbaadu. Garuu gaaddisee hin beeku. Gaaddisee akkamitti hin beektu? Hundee sirriitti beekta malee. Gaaddisee nama maqaa gaaddisee garuu nama baay'ee hin beeka. Ay beektu yuko ishiin mee haadha manaa keetiidha beektaa? Haadha manaa kiyyaadha gin ishiin baay'ee si jaalatti. Baay'ee si jaalattuuf isa naaf jettaa jirta. Bilbila ishii naa kenna kaarina. Bilbila ishii maafan si kenna. Wajjin hin deemne achi naasofsiifta. Achiin fuudhiyaatis manni jira. Dhugaan siin jedha. Abbaa koo nama hin beekne ani gaafadhe. Firaankiidha. Waan hin beeku natti fakkaata. Eessatti? Asuma gara kattaatti. Eenyuudha? Ani wandeen jedhama. Ati manaan qomoo baay'ee si beekti. Akka sirriitti si beekti iyyuu. Eenyu? Siifan jedhamti. Siifan intala diimtuu bareedduu tokko hin beektu. Siifan kanaan dura waliin turtan natti fakkaata. Itoo nan isheen fuudheen dura. Amma maal akka ta'e beektaa? Waa tokko si rakkisuun barbaada. Erga ishii faana wal fuunee ishii faana wajjin tokko taanee jiraachuu hin dandeenye beektaa? Isa naa fidii naan jechaa jirti. Tasfaayiidhaa jedhan tasfaayiidha jedhan. Wal fakkaachuu ta'uu hin ta'in ishiin haadha manaa kooti baay'een ishii jaaladha. Ani nama ishee jaalladha. Akkasi ta'uu hin ta'in sumaadha si ta'uu immoo nan beekaa sirriitti. Ani kattaa miti. Natti argisiifteetti kaa'isaadha naan jettee koo gaafa tokko natti argisiifte. Suura kee ta'uu hin ta'in qaamaanin si arge gaafa san. Otoo daandii deemtu isa kanaadha jettee natti argisiifte. Kattaatti moo? Ani kattaa jiraadha. Ani hin beeku an si suman argita. Shooftuun jiraadha. Ani mannaa daandii deemtus haa ta'u. Shooftuun jiraadha. Amma iddoo barbaadde jiraadhuute jechuudha. Ani amma rakkina ani immoo waan biraa wanti nan siin jechuu barbaade nama rakkate hin gargaaru miti. Laakki. Ani maal eessatti na beekti? Ani mucaa isaati.
si beekti jechuun waan Mucaa isaati ishee mucaa namaasuma magaalaa kanaatti nan jette. dhalataa immoo Dhalataa dhumaasi. ol fakkaannaa. Ana amma sammuu ta'uun ta'in maalitti fakkaata amma walis yoo fakkaattanii Aannan lama adda baasiiti. addamee baafadheera si ta'uu isaa silan beekeefin sitti dubbachaa jira dhiifan itti facaaste achi gorru Ay, innaa ishee kanaafuu amma ittuma siqiite jechuudha. maal gochuun disi? Itti siqxee fi bakka akka ishii jaalattu Na itti beek- himutaan kaa Eh? akka ishii jaalattu itti himtaa Maal akkamitti? dhugaan sin jechaa jira Ana beektaa akkamittaan sin beekne akkamittaan sin wallaa nan beektu maal taate buleessa. Ana dhugaan si wallaaleeti iddoo kana dhamaa tarii seenii sababa ta'a dhiira taate humsi gaafachaa jira malee Eh? nan beektu. maal jechuudha sin beeka isa naan jettee mee na Ani tarsi mucaa isaa si miti biyya kana adda biyya kana adda baafata. isa naan jette kaa Meerraa Si argeera. suurri ishee. suura ishii toon ta'in deemnee achitti hin Meerraa suurri argine ishee isa. suura ishii hin qabanne dhugaa sin jechuudha Aramanaa jira miti. Eh, Meerraa suurri ishee. suura ishii hin qabanne bilbila isa kana toon ta'e bilbila biraa keessa jira kana Siifaan sun mucaa isaati. mucaa dhumaasuma magaalaa Finfinnee Allattuu magaalaa Finfinnee. dhalattuu magaalaa Finfinnee Eessa mucaa diimtuu baay'ee bareedduu tokko qabdu Eessa dhalate? Finfinneetti dhalatteen siin jedha Naannoo kamitti dhalate? naannoo Gullallee maal jechuu keeti Dhugaa qayyoo. Dhuguma na dhuguma. eeshu wal fakkaattu miti eeja wal fakkaattan immoo Wajjin ani hin beeku. Ani gilitii masitti maal ani koo maal anna beektaa? konsilan si beekuuf hin dhaabee si dubbisi miti Ani tokko si qaba jedha addisi dubbisi. Hmm. Ani hin dubbisi. Nama nan beekne akkamitti dubbisa? eeshu itti siqxee Maal gochuu akkamitti? Akkamitti? itti nimtu Maal jechuudha? Ana ta'ee akka beektamu? Firaanki Eh? Firaanki Maali? Firaankiidha Firaankiidha. Firaanki Waduka Wai wai. Wai. German. Wai.